Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamar kafune kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii idil addunyaa irratti argamtan kabajaa fi jaalalli kiyya bakkuma isin jirtanitti simbira haa qaqqabu isiniin jecha har'as odeeffannoo tokko walitti deebinee jirra. Ani qopheessee kan isinii dhiyeessu ani Amina Walii hanga dhuma qophii kiyyaatti turtii gaarii isiniin jecha duraan dursee hangafoota oduu. Maanguddoo argaa dhageettii obbo Galatoo Burqaa Loggooma guyyaa har'aa du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Al-Shabaab akkuma dhaadatee tarkaanfii badanii balleessuu loltoota Itoophiyaa irratti raawwate. Atleet Tigist Asaffaa riikardii addunyaa fooyyessuu yeroo lammaffaaf shaampiyoonii maaraatoonii Berliin mo'atte. Amma oduu bal'inaan. Maanguddoo argaa dhageettii obbo Galatoo Burqaa Loggooma guyyaa har'aa du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Abbaan qabsaa'aa Burqaa Roobalee Gadaa yookiin Muhammad Galatoo Burqaa obbo Galatoo Burqaa abbaa isaanii obbo Burqaa Loggoomoo fi haadha isaanii aadde Obsee Tufaarraa bara 1944 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Lixaa Aanaa Abbaa Ganda Huntee Aloolaatti dhalatan. Obbo Galatoon maanguddoo argaa dhageettii hawaasa Aanaa Abbaa keessatti kabajamaa fi jaalatamaa jaarsa biyyaati. Maanguddoon kun sirnootaa fi murnoota impaayera Itoophiyaa bara wayyaanee fi bara bulchiinsaa biyyattis eenyummaa isaanii yakkamuun manneen hidhaa garaagaraa keessatti hiraarfamaa nama turanidha. Maanguddoon kun waahila obbo Guyyee Duulaa kan warraaqsa fincila xumura gabrummaa keessatti wareegameeti. Waggoota 27 darban sirna bulchiinsaa Addawaayii keessatti qabsoo uummata Oromootti dabalamuun keessaayyuu bara diddaa maastar piraanii keessa eenyummaa isaa yakkamee hidhamuun hiraarfamaa kan turedha. Bara bulchiinsa Abiy Ahmadis murni bilchiginnaas qabata obbo wajjin hidhata qabdu jedhuun guutuu maatii isaa waliin aanaa dhaabbatteedhuun dararaa turanii jiru. Lubbuu obbo Galatoo Burqaatiif jannataa fi maatii firoottanii isaatiif uummata Oromootiif ammoo jajjabina hawwina. Al-Shabaab akkuma dhaadate tarkaanfii badanii balleessuu loltoota Itoophiyaa irratti raawwate. Barri haaraa Itoophiyaa erga seenee guyyaa afur booda jimaata darbee gara galgalaa waraanni Itoophiyaa reejimantii tokko ogeessitoota fayyaa fi reeshina ji'a ja'aaf gargaaru qabachuun ka'umsa isaa Itoophiyaa godhachuun gammoojjii naannoo Sumaalee keessa qaxxaamuruun imala isaa itti fufe. Reejimantiin waraanaa kun bakka dirqama isaa Sumaaliyaa ga'uuf bakka Qalawaajid jedhamee beekamu. Ergamni waraanaa kana loltoota Itoophiyaa dirqama dhaabbanni mootummoota gamtoomanii nagaa akka kabachiisuuf itti kenname jijjiiruudha. Adeemsa guyyaa lama deeman booda boqachuun dirqama waan ta'eef loltoonni Itoophiyaa kunneen sanbata dura galgala zoonii Bokol naannoo Arabdur jedhamuun beekamu bakka gaara Sanween jedhamee beekamutti bultiif kaambii waraanaa yeroof tolfatanii bulan. Bakka dirqamni itti kenname ga'uuf ammas deemsa sa'aa hedduu fudhatu waan hafuuf boqotanii darbuuf kaambii yeroo kana bakka bultii taasifatan. Haa ta'u malee barii obboroo naannoo sa'aa 11tti taatee eenyullee tilmaamuun rakkisutu loltoota kanneen mudate. Konkolaataan gocha shoror keessaa badanii balleessuuf deemtu lama kan fanjiin itti hidhame ariitiin dhufte gara kaampii yeroo loltoota Itoophiyaatti ol seente tooftaa waraanichaa ofirraa qolachuuf taasisu mara burjaajessite. Dhuka'aan boombii walirraa hin cinnis ni dhoohe. Erga boombiin dhoohen booda hidhattoonni badanii balleessuu lafoo Al-Shabaab kallattii afuriin waraana kaampichaa irratti banan. Dhaadhessitoonni fi deeggartoonni Al-Shabaab akka gabaasaa jiranitti tarkaanfii badanii balleessuu hidhattoonni Al-Shabaab fudhatanii loltoonni Itoophiyaa 245 battalatti yeroo ajjeefaman loltoonni 30 ammoo lubbuun booji'amutu himama. Loltoota booji'aman keessaa 5 dhalaa yogguu ta'an kan hafan ammoo dhiirota. Ogeessonni fayyaa reejimantii kanaa namni 7 harka hidhattoota Al-Shabaabiin bu'uun beekamee jira. Isaan keessaa tokko dhalaadha. Carraan jiraachuu loltoota dhiiraa dhiphaa taatus loltoonni dhalaa booji'aman hidhattoonni kunneen sagaagalummaaf akka dhimma itti bahantu dubbatamaa jira. Konkolaataan waraanaa 10 olii Isuuzii 23 2
snaayipara 30 meeshaalee waraanaa fi rasaasa garagaraa akkasumas raashinni reejimantii kana kaji'a jahaaf oolu garee shororkeessaa hidhattoota Alshabaabiin dhuunfatamuun beekamee jira. Gareen shororkeessaan kun eeruu tarkaanfii hammana gahuu fudhachuuf isa gargaare akkamiin argate gaafii jedhuuf namoonni itti dhiheenya dhaabbata ittisaa fi nageenyaa qabanirraa odeeffannaa turre jedhu. Gaafii kana deebisuun dura hidhattoonni Alshabaab kana dura tarkaanfii kana fakkaatu loltoota Itoophiyaa irratti fudhatanii beeku dubbii jedhu haa ilaallu. Waraanni Itoophiyaa ergamaa nagaa kabachiisuuf erga gara Somaaliyaatti imalanii ganna 15 caalee jira. Ta'us tarkaanfii akkanaa hidhattoonni Alshabaab irratti fudhatanii akka hin beekne maddeen ifoomsanii jiru. Yeroo jalqabaaf seenaa Itoophiyaa keessatti gareen shororkeessitoota hidhattoota Alshabaab waggaa tokko dura yeroo duraatiif daangaa Itoophiyaa kiiloomeetira 150 seenuun tarkaanfii fudhatanii turan. Akka xiinxalaan dhimmoota hidhattoota Alshabaab dubbatutti loltoota hidhattoota Alshabaabiin booji'aman keessaa carraan lubbuu hafuu warra dhiiraa dhiphaadha. Loltoota shamarranii garuu saalqunnamtiif waan barbaadaniif miidhaa irraan hin gahanii kana malees jedha xiinxalaan kun. Shamarran booji'an yeroo baay'ee ulfeessuun ilmaan irraa horaa turan jedha. Kana jechuun ilmaan hidhattoota Alshabaab kan dubartoota Itoophiyaa irraa dhalatan kan gocha badanii balleessuu dalagan jiru jechuudha. Itti dabaluunis ogeessota fayyaa booji'an ogummaa garagaraaf itti dhimma ba'uuf ajjeesuu dhiisuu malu jedhee yaada isaa guduunfa. Yeroo taateen kun raawwatetti dhimma kana ilaalchisuun Field Marshal Birhaanuu Juulaa ammatti waan tokko hin dubbanne ajajaa waliigala raayyaa ittisa biyyaa waan jedhe hin qabu. Jeneraaloonni biltsiginnaa uummata maqaaf bulchina jedhan warri waraanuuf loltoota ollarraa ergifatan dhimma tarkaanfii gareen shororkeessaa Alshabaab loltoota Itoophiyaa irratti fudhate amma ammatti jecha tokko hin dubbatin jiru. Alshabaab loltoota Itoophiyaa irratti tarkaanfii akkasii irra deddeebi'uun fudhachuun kan salphise bara bittaa sirna biltsiginnaa ta'utu himama. Dhaabbanni ittisaa fi nageenya biyyoolessaas yogguu waggaa darbee hidhattoonni garee shororkeessaa Alshabaab daangaa Itoophiyaa kiiloomeetira 150 seenuun tarkaanfii fudhatan. Dhaabbanni kun nuti nasirii nuti amoora jechuun dookumantarii kijibaa hojjechuun uummatatti dhaadachuurraan kan hafe bu'aa buuse hin qabu. Taateen hidhattoonni Alshabaab raawwatan kun maalirraa kan madde jennee dhaabbata ittisaa fi tika biyyoolessaa keessaa nama tokko dubbifnee turre. Ogeessi kunis taateewwan sababa jedhan tokko lamaan nutti himaniiru. Akka namni kun dubbatutti miseensonni Alshabaab waraqaa eenyummaa isaa Itoophiyaa qaban akkasumas hidhattoonni kunneen fira dhiigaa caasaa ol'aanoo aangaa'ota biltsiginnaa keessaa akka qaban dubbata. Jarri kunniin hirbaata aangaa'otaa kana waliin akka qoqqoodachaa turanii fi yeroo gabaabduu keessatti gariin isaanii hooggantoota garee hidhattoota kanaa ta'anii argamaniiru jedha. Akka fakkeenyatti hoogganaa hidhattoota kanneenii naannoo afdheeraatti argamuu danda'anii jiru. Kana malees jeneraaloonni biltsiginnaa naannoo Somaaleetti argaman daldala ho'aa naannichaa jirurraa kan ka'e dhimma biyyaaf xiyyeeffannoo kennuu dhabuun dantaa dhuunfaa isaan irratti bobba'uun akkasumas faayidaa daldalaa argatan caalchifachuun icciitii biyyaa warreen dabarsanii garee kanaaf kennan ni jiru jechuun namni eeruu nuuf kenne kun akka sabaatti kaa'a. Kanaafis ragaa qabatamaa suuraa fi sanadoota garagaraa nuuf qoodee jira. Akka eeruu hojjetaa duraanii dhaabbata ittisaa fi tika biyyoolessaa Itoophiyaa kan ammoo teessumaa isaa Maqaadishoo taasifatee jiru tokkotti immoo seenaa isaanii keessatti hidhattoonni Alshabaab tarkaanfii akkasii loltoota Itoophiyaa irratti fudhachuu isaaniitti sababni jedha. Dhaabbaticha sirna bulchiinsaa sabummaa tokko leellisuu fi matta'aan faalamuu akkasumas namoota waraanicha diiguuf adeemaniin waan ijaarameef dhaabbatichi erga hundaa'eef galmaan gahaa hin jiru jechuun dubbata. Odeeffannoo xumuraatiin atileet Tigist Asaffaa riikaardii addunyaa fooyyessuu yeroo lammaffaaf shaampiyoonii maaraatoonii Berliin mo'attee jirti. Atileetiin Itoophiyaa Tigist Asaffaa daqiiqaa 2 oliif fooyyessuun riikaardii addunyaa haaraa maaraatoonii Berliin irratti galmeessite. Atileetiin kun fiigicha meetiraa fiigichaa daqiiqaa 2 fi daqiiqaa 11 maayikiroo sekondii 53 atileetota Keeniyaa fi Taanzaaniyaa of duubaan sun dorgommiin xumurte. Kanaanis riikaardii bara 2019 atileetiin Keeniyaa Birjii Kosgeen maaraatoonii Chicaagootti sa'a 2 daqiiqaa 14 fi maayikiroo sekondii 4 galmeessite daqiiqaa 2 oliin fooyyessitee jirti. Tigist waggaa darbes maaraatoonii Berliin sa'a 2 daqiiqaa 15 fi maayikiroo sekondii 37 seenuun yeroo saffisa addunyaa sadaffaa galmeessitee injifattee turte. Fiigicha maaraatoonii dhiiraan atileetiin Keeniyaa
Eliud Kipchoge sa'a 2 fi daqiiqaa 2 maayikiroo sekondii 42 xumuruun injifateera. Kunis yeroo 5ffaaf ta'uu isaati. Atileetiin Keeniyaa Viinsaant Kimkoe lammaffaa yoo bahu, atileetiin Itoophiyaa biraa Taaddasaa Taakkalee sadaffaan xumuree jira. Atileetiin biraa yeroo 5f maaraatoonii Berliin injifate hin jiru. Kana dura atileetiin Itoophiyaa Hayilee Gabrasillaasee si'a 4 maaraatoonii Berliin injifatee ture. Qananiisaan immoo si'a 2. Atileetiin ganna 38 Kipchoogeen bara 2022 sa'a 2 daqiiqaa takkaa fi maayikiroo sekondii 9 seenuun Berliinitti riikardii addunyaa haaraa galmeessee ture. Dorgommii booda akka himetti Kipchoogeen riikardii cabsuuf yaada qaba ture jedhe. Muuxannoon maaraatoonii kiiloomeetira 21 kan inni fiige walitti qabee olompikii Paarisitti fayyadamaa jedhe. Riikardii haaraa Tigist galmeessite riikardii 13ffaa Berliinitti galmaa'edha. Dorgommii booda baay'een gammade jechuun dubbatte. Riikardii maaraatoonii cabsuuf barbaadeen ture garuu sa'aatii 2 maayikiroo sa'aatii 2 daqiiqaa 12 gadi ta'a jedhee hin yaadne ture jette. Atileetonni Itoophiyaa biroo Zainabaa Yimar, Sanbaree Tafarii Dharraa Diidhaa, Warqinesh Iddeessaa fi Heleen Baqqalaa sadarkaa 4 hanga 8 qabatanii xumuran. Atileet Tigist kana dura fiigicha meetira 800 fiiguun beekamti. Maaraatooniin walakkaas fiigdee injifattee jirti. Maaraatooniin garuu waggaa fi ji'a 6 dura ture fiiguu kan jalqabde. Tigist waggaa dura maaraatooniin Berliin yeroo fiigduu xiyyeeffannoon itti kennamaa ture jedha. Ta'us riikardii bakkicha daqiiqaa 3f ta'uu cabsitee turte. Isa dura maaraatoonii fiigdee kan beektu si'a 1 qofa maaraatoonii Riyaaditti dorgomte sa'a 2 fi maayikiroo sekondii 34 injifatte. Sa'aatii sana waggaa dura jechuunis bara 2022 yeroo Berliin dhuftu daqiiqaa 20tti siquuf fooyyessite. Baran ammoo riikardii addunyaa cabsuu dandeesseetti. Maaraatoonii Berliin har'a dorgomame dura kanneen tilmaama guddaa kennameef keessaa isheen tokkodha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota odeeffannoo namaaf qopheeffadhee kana fakkaata. Hanga odeeffannoo birootiin walitti deebinutti gabanumaan turtii gaarii.